dubarri Saafelaa umrii 17 hiriyoota ishee irra caalaa jaarsolii waliin wal qunnamuu jaalatti. Nagaan isiniif haa ta'u maatii warra Odeessituu Tiyuub. Guyyaa har'aaf fiilmii barsiisaa ta'e mata dureen isaa Young and Beautiful jedhame gabaabinaan isiniif qabadee dhufeera. Gara ibsa isaatti otoo hin seeniin dura viidiyoon kun akka isinitti tolu shakkii waan hin qabneef laayik gochuun eegala. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Turtii gaarii. Fiilmichi intala Saafelaa umrii 17 Ezaabelii fi obboleessa ishee Viktor nutti agarsiisu eegala. Waqtii bonaatti kaaba Faransaay keessa erga bashannannee booda hiriyootaa fi maatii isaaniin waliin galgala irbaata nyaatu. Viktor gara kutaa obboleettii isaatti suuta jedhee yeroo seenu isheen qaama hormaataa ishee tuttuqxu argee na hedhiise sokkaa. Guyyaa tokko obboloonni lamaan qarqara bishaanitti aduu ho'ifachaa otoo jiranii gurbaa biyya Jarmanii Feeliksi jedhamuu fi hiriyaan isaa gara isaan jiran dhufanii gurbaan biyya Jarmanii kun har'a galgala isa waliin akka taatu ishee affeera. Magaalaa Itaalii kan taate Miilaan keessa naannahanii aayiskiriimii muuxachaa qarqara galaanaatti bashannananii qofa akka deebi'an yeroo itti himu yaada isaatti walii galti. Isheenis durbummaa ishee waggaa 17 guutuu eeggatte Feeliksiif kennuuf murteessiteetti. Gara manaatti yeroo deebitu quunnamtiin yeroo jalqabaaf durbummaa isheedhaan goote akka isheetti hin tolle obboleessa ishee Viktoritti odeessiti. Isheenis waqtii bonaa kana keessaayyuu yeroo ayyaanaa waan uumametti baay'ee aarti. Sababni isaas yeroo jalqabaaf waa'ee quunnamtii saalaa baruuf hawwiin kan eegaa turte otoo ishee hin gammachiisiin darbuunsaa gaabbiin akka isheetti dhagahamu taasiseera. Kun kanumaan erga darbee booda isheenis hoteela gurguddaa keessatti maqaa Masoo Liih jedhamu moggaafachuun bilbilaan dubartii waamamtee wal quunnamtii raawwattu taate hojjechuu eegalti. Kanumaanis maamila ishee jalqabaa Joorji jedhamu jaarsa ganna 63 wajjin wal arguun wal quunnamtii isaanii raawwatanii erga fixanii boodas uffata ishee uffachuun maallaqa ishee fudhattee Joorji otoo isheen hin sokkiin kana booda ishee waliin wal arguu kan danda'aniif yoo ta'eef gaafata. Ezaabel gara manaatti yeroo deebitu namoota gurguddoo fi jaarsolii waliin wal quunnamtii raawwachuun akka isheetti tolu hubatti. Tajaajila ishee kanarra kan caalu babal'isuu fi haala raawwii isaas gadi fageenyaan baruuf Ezaabel fiilmota gosa hojii ishee sana ilaaluu jalqabde. Maamilli lammaffaa Ezaabel daldalaa ture. Seenaa jireenya ishee darbee ishee gaafannaan Ezaabel dubara ganna 20 fi barattuu hogbarruu waggaa lammaffaa akka taate isatti himti. Haa ta'u malee kan isheen isatti himte hundi soba ture. Sana booda gara hoteela keessaa qabateetti fudhatee seenuun haala isheen hin beekin akka isheen raawwattu ishee ajajus isheenis fedha isaa kana hin mormine turte. Haa ta'u malee erga raawwatanii fixanii booda gatii isheetii gadiitti kaffaluun nama gatii hin qabnee fi dubartii rakastuu akka taate isheetti hima. Kanarraa kan ka'es aaruun baatee deemaa otoo jirtu mana otoo hin gahiin bilbila isheerraa maamiltootni ishee hojiirra akka hin jirre akka beekaniif firii ta'uu ishee ergaa gabaabaa ergitiifi. Irra deebiidhaan hojmaatiin darbe akka ishee irratti hin uumamneef Ezaabel tajaajilumtoota isheef tajaajila otoo hin kennin dura maallaqa ishee dursite fudhachuu eegalti. Guyyaa tokko Ezaabelii fi maatiin ishee mana tiyaateraa otoo jiranii maamila ishee Joorjii fi intala isaa fagootti argite. Ezaabel waa'ee ishee Joorjii maatii isheetti akka jala himu waan hin feeneef boqoo ishee cabsitee teesse. Haa ta'u malee boqonnaa irratti Joorjii fi Ezaabel qofaatti wal arganii Ezaabel amala fokkisaa abbaa ishee intala isaatti akka jalaa himtu waan hin barbaanneef Joorjii intala isaa isheerraa fageessa. Qophichi akkuma raawwateen Ezaabel guyyaa itti aanu akka isa waliin wal quunnamtuuf lakkoofsa kutaa isaa kan agarsiisu Joorji irraa meseejiin ergameefi buleessaas Joorji akka waan bordu'u akka saree foon argitee goroo coccobsituutti qaama Ezaabel irra burraaqee. Joorji yeroo hunda sirnaan waan kaffaluufiif kunis ishee gammachiiseera. Yeroo itti aanu wayita wal argan Joorji dhugaatii qopheessee fi seeksii otoo hin raawwatiin waa'ee intala isaa isheetti himu eegala. Haa ta'u malee qaama isaanii lamaan wal quunnamsiisanii otoo baay'ee hin turin Joorji dadhabbii lapheen isa mudachuun addunyaa kanarraa du'aan boqota. Ezaabel isa fayyisuuf yaaltus inni garuu hanga dhumaatti rafee waan tureef dammaquu hin dandeenye. Qoricha barbaacha ariitiidhaan gara kutaa biraatti fiigdus mucucaachuudhaan addi ishee buruqnaan achumatti isa dhiiste sokkiti. Guyyaa tokko poolisoonni gara mana hojii haadha Ezaabel dhufanii intalli ishee Ezaabel hoteela keessa kan naannoftuu fi dubartii bilbilamee fi namoota baay'ee waliin baatu akka taate ragaa waliin qindeessanii isheetti agarsiisuun du'a Joorjis isheetti himanii. Haati Ezaabelis kutaa ishee sakatta'aniif poolisoota gara kutaa sanaatti geessitus kuticha keessaa maallaqa hedduu dubartummaa ishee fayyadamuun walitti qabatte argatanii. Ezaabel kolleejjii irraa yeroo deebitu haati ishee waan hundumaa akka irratti barteetti himama. Haatis miira ishee to'achuu waan dadhabdeef dabaltee fuula ishee irra kabaluu eegaltus Ezaabel dallanuu ishee waan barteef
Haati ishee dhiifama gaafachuun hojii kan akka dhiistuuf kadhattee waada galchisiifatti. Haa ta'u malee otoo baay'ee hin turin namni tokko isheetti dhiyaate tajaajila Eezaabel kennituun tajaajilamu akka barbaadu isheetti dubbachaa lakkoofsa bilbila isaa kennuufis isheen garuu eeyyamamaa hin turre. Eezaabel miira balleessummaa itti dhagahamu dabalataan taateewwan ta'an hunda dandamachuuf Joorjiin akka ajjeeste amantee haati ishee teeraappistii akka argattu mijeessitiifi. Hojii karaa dalgaa eegalte kana erga dhiistee Eezaabel jireenya dardaroota akka ishee jiraachuu itti fufuun guddistuu ijoollee taatee hojii ishee itti fufteetti. Eezaabel ijoollee kunuunsaa oolte gara manaatti yeroo deebitu abbaa buddeenaa ishee qofaatti argattee isa waliin gochuuf haalota ilaallachaa otoo jirtu. Haati ishee akka tasaa ol seenuun addaan isaan kutti. Mana barumsaatti Eezaabel Joorji nama gaarii akka ta'e dubbachaa isa waliin yeroo gaarii dabarsite hunda yaadatti. Akkuma barnootni guyyaa sanaa dhumeen gara hiriyaa daree ishee Kileeritti siqxi. Kileer jaalallee ishee jalqabaa wajjin yeroon dabarsite kan namatti hin tolle ta'uusaa isheetti himaa jaalalleen ishee Kileer paartii isheen har'a affeeramte irratti akka argamu beeksiste. Eezaabel ishee waliin akka deemtu waada galchisiifti. Galgalichas paartii sanarratti Eezaabel dargaggeessa Aleeks jedhamu wajjin wal bartee Aleeksis ishee dhungachuu akka barbaadu ifaaf ifatti isheetti himnaan Eezaabelis Aleeks akka ishee dhungatu eeyyamtiifi. Galgala sanarraa kaasanii dargaggoonni lamaan walitti dhufeenya isaanii daran jabeeffachuun Eezaabel dargaggeessa umuriin ishee waliin walgitu wajjin wal qunnamtii raawwatti. Haa ta'u malee dhumarratti Eezaabel Aleeks waliin adda bahuuf murteessiti. Aleeksis dogoggora homaa ishee irratti waan hojjenneef bitaa itti galus rakkoonsaa Eezaabel jaarsolii waliin wal qunnamuutu isheetti tola ture. Aleeks Eezaabelin dhiisee erga deemee booda lakkoofsa bilbilaa ishee cuftee turte irra deebitee banuun maamiltoota ishee irraa ergaawwan hedduu argiti. Kan isheen feetuu fi kan isheen jaallattus kana waan ta'eef ergaawwan sana dudubbisaa miirri gammachuun isheetti dhagahama. Eezaabelis maamiltoota ishee keessaa tokko waliin wal arguuf murtoo irra geessee deemtus bakkichatti haati manaa Joorji Aliis akka tasaa argamti. Lakkoofsa ishee yaadannoo abbaa manaa ishee irraa argattee hoteelichatti beellama kan qabsiifatte ishee akka ta'e isheetti himti. Itti fufuun Aliis dhimmicha ibsuuf eegaltee isheenis akkas jettee kutaa sana ilaaluu fi yeroo Joorji du'e intala isa waliin turte arguuf qofa akka barbaadde ishee beeksisti. Haadha manaa Joorji kan taate Aliis Eezaabelin hin komanne. Sababni isaas dhirsi ishee hanga guyyaa lubbuun isaa darbiteetti dubartoota biroo ilaalaa kan turee fi dubartii bareedduu waliin otoo qaamni fincaan isaa qaama ishee keessa jiru du'uu akka du'a bareedaatti lakkaa akka ture waan beektuufi gara kutaa Joorji du'ettis wal fudhatanii deemuun Aliis yuuroo 300 kaffaluufiin Eezaabel uffata ishee ofirraan baasiin sireerra ishee waliin akka raftu isheetti himtee wal wajjinis bulanii. Eezaabel ganama yeroo dammaqxu qofaa ishee turte isheettis nagummaan isheetti dhaga'amuusaa hubatti. Kanumaanis fiilmiin jireenya nama baay'ee tuttuqu kun ni xumurama. Waan tokko baay'ee garmalee eeggachuun gaarummaa isaarra caalaa miidhaa hamaa fi amala keenya gaarii nu jalaa balleessuu waan danda'uuf waan hunda qixxeema safara sirriidhaan haa ilaalluun dhaamsa keenya guyyaa har'aadha. Viidiyoo fi ibsi keenya isinitti tolee laayikii fi sheer godhaa. Viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.